jalqaba isaa hoolota irraa kan kaa'ame hoolotatti furdachuu qaqqabee isaan ji'a sadiitti kan furdatanii asumaa sangaatti darbame jechuudha. Eegas naannoo waggaa 15tti waggaa 15 ol jechuudhaan ture. Sangaan tokko immoo bittaa isaa bara kanaa jechuudha. Jiddu galeessan naannoo 150tti. Faayidaa guddaa qabu akka naannoo kanaatti tokkoffaa dargaggoonni horii kana eeguus faayidaa qaba. Naannoo nama 7tti qacaramee yeroo ammaa kana qabeenya kana sochoosee mindaan kaffalameefi akkasitti faayidaa karaa tokkoon hojii dhabeeyyiidhaafis hojii guddaa uumaa jira. Garan biraattinis immoo horii kanarraas bu'aan argamu bu'aa guddaadha jechuudha. Akka garee misoomaa kanatti namoonni isatti tajaajilamanuu naannoo nama 15 olitti jechuudha. Deeggarsi jira waan nyaata adda addaa kana dawwalanii gaafatu ilaalu gadi bu'anii. Duraan dursa lukkuu lamarraa hin ka'eeyyuudha. Ishumarraa ka'ee tanan 500 caacutii 500 guddise duraan dursa. Ittaanii naannoo 1,000 guddise amma naannoo 3,000 irree guddise aanaa kana raabsanii jira. Lukkuudhuma kana horsiise tanan ittiin daa'ima kiyyarri guddifachaa ture, ittiin barsiifachaa ture. Ammas immoo shumaaniin jiraachaa jira. Waldaan keenya horsiisa kanniisa jedhama. Namoota 11 taanee galmoomne naannoo gaagura 45tti karoorri keenya haa ta'u tiisa keechaa amma kan keessa jiru naannoo 30tti kan gurgurree gabaarra oolchuudhaaf abdii qabna. Gaagura kana keessa tokkoon isaa kiiloo hanga 40tti kanatti jechuudha kan karoorfannee qabnu. Hojjataan yoo kaniif immoo gandi kunirree nu duukaa bu'ee akka gandaatti jechuudha. Dhuguma dubbachuuf ootee gandirree nu wajjin hin dadhabee iddoo kana iddoo mijataa kana nuu kennee akkaataa saniin deemnee hojjataan yoo kaniif immoo mana qonnaatirraa dhufee iddoo kanatti nu deeggaraa ture. Kana dura lukkuu horsiisuudhaan magaalaa kana keessatti baay'ee beekamaa ture. Bara 2018 irraa eegalee gara horii furdisuu kanatti galee jechuudha. Kana duraan hojiin hojjechaa tureen bu'aa gaarii argadheera. Akka nama tokkootti kanumaan jiruu koo kanumaan geggeessaa maatii koo most mindaa alatti kanumaan deeggaree bulchaa jira. Akka nama tokkootti bu'aa barbaachisaa ta'e waan gaarii irraa argachaa jira jechuudha. Waajjirri qonnaa deeggarsi isaan kana dura taasisaa turan yaadan maaliin gara hojii kanaatti jalqaba kan nagalchiisan jechuudha hin danda'amu. Deeggarsa baay'ee taasisaa turanii rakkoon kun guddaan rakkoo lafaati. Toon lafa argadhee kana hojjechuu hin danda'amu. Durasaa mucaa kiyya gurmaa'ika achi amma lammaffaadha amma inni gurmuunee sirriitti hojjannee mootummaa birrii fudhanne nama 5 taane achi fudhannee bakka gaarii rakam sirriitti qotaa irra gaarii darfaasan ambara darbeetirra ambara naatichaal kanaafuu amma kinoo xaa'oo fudhachaa irra yaa'u qopheechinee irra kaaqon. Yeroodhaan facaafanne sanyii callaa guddistuu san callaan keenya kan duraatirra guddachaa jira. Yeroodhaan nu dhiyaate xaa'oon bara kanaa keessattuu qofa xaa'oo kana baay'ee rakkanna. Bara kana yeroodhaan nu dhiyaate akkuma gaarii nu dhiyeessanii yeroodhaan dhiyaatuusaa immoo nu fayyada. Nus itti qophoofnee akka qonnaaf irree jajjabaannu nu taasisa. Inisheetii mootummaa karoora qabatee ittiin hojjechaa jiru keessaa tokko inisheetii qamadiiti jechuudha. Bakka nuti itti argamnu kunis qamadii boneetiin hojii jallisiitiin qamadii misoomeedha jechuudha. Kanaaf haala qabatamaa aanaa keenyaatiin qamadii boneedhaan yoo xiqqaate qamadiin oomishamee lafa heektaara 26,000 fi heektaara 21 kan ta'u yeroo ammaa kana oomishamee sadarkaa sassaabbiirra akka jiru agarsiisa jechuudha. Kana qofaa odoon taane carraa hojii uumuudha jechuudha. Carraa hojii uumuu keessatti immoo qonnaan bultoonni keenya dargaggoonni keenya yoo xiqqaate akka sektara kanatti naannoo waldaa 240tti kan siqu inisheetiifiiwwan qamadii kana keessatti hojiiwwan garagaraa keessatti hundeessine gahee guddaa akka isaan taphatan kan taasifne ta'uusaati. Qonna arfaasaa sadarkaa ammaatti qonnaan bultoonni keenya naannoo 14,000 fi 258tti siqu yeroo ammaan kana lafasaa karaa guutuu ta'eetiin qotachaa akka jiruu fi
akkaataa haala qilleensaa yeroo ammaa kanaatiin immoo midhaanonni faca'aa jiran hin jiru jechuudha. Qonnaan bulaan keenyi oomishaaf oomishtummaa isaa ittiin dabaluu danda'u callaa guddistuu faana wal qabatee naannoo kuntaala 31,000tti kan siqu yeroo ammaan kana karoorfanne keessaati parsantii 70tti kan sitti dhiyaatee jira. Qonnaan bulaan keenyi fudhachaa jira jechuudha. Kana qofa otoo hin taane badhaadhina maatii qonnaan bulaan keenyi badhaadhina maatii karaa guutuu ta'eetiin jiruuf jireenya isaa gaggeessuu akka inni danda'uu fi dinagdeedhaan of danda'uu akka inni qabu waan argateerraa waan galfateerraatii parsantii 35 akka inni qusachuu danda'u karoora keenya keessaati yoo xiqqaate naannoo parsantii 90 ol ta'u naannoo miliyoona 125 ta'u yeroo ammaa kana qonnaan bulaan keenya baankii siinqeetti qusatee jira jechuudha waan argate sanarraati jechuudha. Kana qofaa otoo hin taane ashaaraa magariisaa faana wal qabate haala qabatamaa aanaa keenyaatiin bara kana ashaaraa magariisaatiif biqiltuu naannoo miliyoona 21.1 qopheessine naannoo miliyoona 22.5 qopheessine qonnaan bulaan keenyi kilaastara dammaa qonnaan bulaan keenyi gaagura aadaarraa gaagura ammayyaatti akka inni ce'uudhaa fi naannoo gaagura ammayyaa 2,589 qonnaan bulaa keenyaatiif rabsinee jirra jechuudha. Kana qofa otoo hin taane furdisa horii akkuma amma ilaaltan kilaasteraatiin ifatti horiin aannanii kilaastarri lukkuu kilaasterri garaagaraa ijaaramee qonnaan bultoonni keenyi qe'ee keessatti karaa ittiin hojjetee badhaadhina maatii isaa mirkaneeffachuu danda'uu fi gabaa ofiisaarra darbee gabaa gidduu galeessaatiif dhiyeeffachuu sadarkaa itti danda'e sana karaa qindaa'aa ta'eetiin kan gaggeessaa jiru ta'uusaa asumaan isinii himuu barbaada jechuudha. Akka aanaa keenyaatti wanti adda godhu uummanni aanaa kanaa baay'een isaa ijaarameeti jirachaadha. Hojii sababa rakkoo nageenyaatiin jedhee misooma iddootti dhiise hin jiru. Nageenya isaa eeggata misoomatti fufiinsa qabu. Gandoota baadiyyaa hunda keessatti karaa walqixa ta'een jechaadha. Amma iddoo nuti amma jirru kana qofa osoo hin taane kan kana caalu baay'eetu jirachaadha. Iddoo rakkoon nageenyaa hammaataan jiru keessatti qonnaan bulaan keenya tarsiimoo mootummaan keenya baase inisheetiivii mootummaan baase fudhatee nageenya isaas qe'eesaatti eeggata. Qaama nageenyaa hojiraanis qindaa'aa hojii misoomaa isaa immoo karaa itti fufiinsa qabuun geggeessaa kan jiru ta'uu isaa jechaadha. Keessumattuu nageenya hojiirraa wal qabatee hawaasni sirriitti jechaadha odeeffannoo qaama nageenyaatiif kenna. Isa bira darbees immoo ofii isaatiifis nageenya mirkaneessuu keessatti nageenya amansiisaa fiduu keessatti gahee hawaasa tokkorraa eegamu gahee nama tokkorraa eegamu ba'ataa hojii misoomaas immoo bal'inaan hojjetaa kan jiru ta'uu isaati.